Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun poodkaastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Hormaa. Akkam jirtu? Nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu? Akkami barree haaraan 2026 eegalliin jalqabni isaa maal fakkaata? Egaa waanuma hambi bakka garaa garaatti fudhatee waggaa haaraa jedhu kana fudhannee dhuma jala fiiguu malee waan biraa maal qabnaa? Amma egaa kan eenyunni Girigooriidha. Girigoorii jedhan isaan dura immoo eenyunni Seesaariidha. Juuliyees Faasan murteesse waanuma namni kaan murteesse egaa jala fiiguudha. Ammoo takka buree warri Arabaas waggaa haaraa qabu. Warri Faarisiis warri Parshaas yoo balarraa hafane isaanis kabajatuuf deemu. Hindiinis kan isii qabdi Yihudaan qabu. Hundumtu egaa waggaa haaraa qaba. Warra gadaa kana boorannee jabeessee yoo nu hime malee ammallee bayyanatuu hin dandeenye. Silaa kan gadaa kanas dabalanne baroo ture jechuufan jedhe. Egaa akkam jirtu? Waggaan haaraan kun maal fakkaataa jira? Egaa hadhaa waanuma hambii walitti dhadhaammatee bakka garaa garaa dhoksee lafaa qabu sanarraa xiqqoo yaada walii jijjiirruuf waan arganne waliin qooddatuufini as bahe ammoo san dura oduu dhuma bara 2025 fi eegalli 2026 kanarra mul'atte abbaa lamaan takka warra akka hiree ta'een dhageenyoo jiraateef irra deebi'a. Isiin dura mootummaa warra Ameerikaa baqataa waggaa arfan dabran kana keessa biyyuma Ameerikaa kana jiraataa ture. Kan Itoophiyaa kana nurraa bahaa jette amma ji'uma tokkoo fi torban wayii qofa haftee akka isaan ta'an egaa hin beeknu. Nama 10,000 hedduun lakkaa'amutu akkuma tattee jiru jalaa jeeqame jechuudha. Waan nama gaddisiisaati. Egaa waltajjii kana gubbaa warri yeroo baay'ee yaada waliin jijjiirrataa ture. Akka hubattanitti addunyaan jijjiiramteetti. Hireenni dur ture addunyaan bulchiinsi sirni tartiibni dur ture sun diigameera jennee walitti dhaammanneerra. Egaa kun haaraa miti. Ani isaanirra akka dhaabbatu natti hin fakkaatu. Yookaan Ameerikaa qofattis waan mul'ate achumaan hafu hin fakkaatu. Akka haalli argaa jirru kana keessatti addunyaan haaraadha. Warra baqataa yeroo fi tinnisa kennaniif qofa san taane warra hafne kaanii tokko tokkoon nu aari'uun isaanii waan hin oolle sababuma tokkorraa tokkotti deemanii akeekuma lafa kaayyatan fakkaata. Addunyaa jijjiirame ganamuu haala jijjiirame waliin jiraachuu tattaaffii godha. Suuta jedhanii warra giriin kaardi qabu warra yakka dalagee maarree jedhanii akkasiin egaa nu gochisuun isaanii hin oolu. Dabareedhuma eeggachuu fakkaatti. Kaan Somaaliilaand warri Israa'el biyya ta'uus beekamtii kennanii fi ammas irra deebi'a warri waltajjii kana hordoftanu dubbii warra Indaraasee dubbii warra mootii fi mootii mootota dubbii Masrii irraa kaasee Liibiyaa dabalatee Suudaan, Eritiriyaadha, Itoophiyaa kana Somaalee qabatee waan deemuuf deemu walii akeeknee turre waan haaraan hin jiru jechuuf hin jedhe. Kan eeggataa jirru warri Daarfur kophaatti biyya ta'uuf deemu musii kaanis diiganii isaanumatti irra aanaa. Yamanii kanas akkuma amma dura turte sana kaabaaf kibbatti diigan moo hin diiganuu gaa arguuf jiraanna wanti guddaan hin jiru jechuudha. Kan biraa kunoo guyyaa kaleessaa gaa Maaduroo akkuma eenyuun iyyaan daanqoo butattee fiigdu
dhaqanii daqiiquma xiqqootiin isuma pijaamaa isaa uffatee ciisu luqqisanii fudhatanii galaniiru. Warri diktaatoroonni eenyu goraadee kana qabatanii ajjabaa godhan tokko tokkoon maal inni diktaatorotaaf goraadee qabatanii militarii uffatanii fokkaruun kun eenyudhuma isaanii DNA isaanii keessa jirti amma dura eenyuun Saadaamis akkanuma godhaa ture. Isa kanas buqqisanii jarri ammaa kun waan dhoksan hin qabanu haqiiqaa dubbanne kitaaba tu aangootti hin dhufin qopheessanii akeeka karoora isaanii himan gubbaatti fuula 181 yoo ilaaltan isin kun isin jirti. Iraanis hin jirti, Kooriyaanis egaa dhaqaa dhaqee dubbiin warruma Chaayinaa sana ta'a. Warri Maaduroo irratti abdatanii turan akkuma namni biyya keenyaa qoostu yaahiyyaa ushummaa akka jibaa yaasxalimno maal jedhan sana taate oomaaf hin taane jarri boroo fi qulleeffataa jirani achi gaatti bobba'uun isaanii waan hin oolle dhiyaattee fagaattee qophiinuma jira namni hirree qabu. Addunyaa seera addunyaa akka jedhutti addunyaa maarree jedhu jettu akkasiisan ofirraa dhiisaati seerri addunyaa durumaa kaasee abbaa tolfate qaba. Kan tolfate ofiif malee hiyyeessaa fi maarreetti inni suufii miti. Akkas argine egaa kun kana fakkaatti kana caalaa hadha siyaasaadhaan isin hin goggogsu wanti walitti dhufnee fi warri biyya kanaa waan itti jirru beektaa nuyi fi kanuu fakkaatu waan itti jiru beektaa jennaan lakkisaa yoom korratti nu waamtanii yoom gaaddisatti nu affeertan jennaan lakki nuyi maree akkasiin hin gaggeessinu nu barreessinee dhuma lafa keenyaa jedhane. Kanaaf waan barreessine keessa waan dandeessu hamma dandeessu barbaadeeti irraa qo'adhuuti amma hubatte nu hubachiisinaan jedhani. Kanaaf kitaaba 3 tokko ergifadhee dhufeen jira. Isiirraa hammuma naa galte wayii xiqqoosii bicuusi isiniin qooddadha. Warri biyya Ameerikaa kan hogguu qoosoo ijoollee nuti Afrikaan Ameerikaan sorri maddi isaanii Afrikaa ta'e naa qoosanu. Duri egaa nama gurraacha kana gaafa gabrummaaf ooyiruu keessa hojjechiisanu akka inni waa dubbisu akka inni waa qara'u hin barbaadani du'aanuu adabaa turan na fakkaata nama waa isaa dubbisu argan. Amma naa qosa nama gurraacha iccitii jabaa dhoksee barbaadde barreessittuma kenni jedhan inni nuun dubbisu haajaaf irraan qabu. Akkas nuun jedhaa jiran egaa hin beeknu isin immoo warra waa dubbisu isaaf kunoo kitaaba 3 ergifadheete. Biyya kana ammallee wanti hawaasummaa guutuutti hin diigamne waan barbaade namni mana kitaabaati jechuun laayibirarii irraa ergifatuu danda'a. Yoo magaalaa isin jirtan hin jiraanne magaalaa kaan irraa fidanii yoo biyya hin jiraanne biyya ollaarraa yoo biyya ollaas hin jiraanne fagoos dhaqanii ergifatanii namaa fidu. Egaa kunoo kitaaba 3 ergifadhee. Isiirraa xiqqoo gaggabaabsitan riiviyuu miti waa qabiyyeen isii maal fakkaata silaa dubbistanii faayidaa qaba warra fedhii qabuuf jechuudha himuufan waan 3 kana ergifadhee waliin rakkataa jira. Isiin duraa kunooti gurbaa Daanwaang jedhanu dhalootaan Chaayinaa waggaa umriin isaa 7 ta'u achirraa godaanee Kaanaadaa xiqqoo amma tokko achirraa immoo Ameerikaa dhaqee nama daddalagu. Deebi'ee biyyoo fi waggaa 7 erga taa'e booda egaa as deebi'ee hojiidhuma warra Ameerikaatiif waan argee garaagarummaa Ameerikaa fi Chaayinaa jidduu keessaa hogganoota irratti jechuudha. Waggaa 50 dabran kana keessa waan mul'ataa ture kitaaba kana keessa Breakneck jedha China's quest to engineer the future jedhee barreesse. Egaa warri Chaayinaa hoogganaa jiru injineroota jedha warri Ameerikaa hoogganaa jiru immoo looyerri jedha abukaadoo xabaqaatu Ameerikaa hudhee qabee jedha iccitii kanarraa dubbatuuf deemna. Kan biraa waan teeknooloojii baranaa kana lafarraan fixaadhaa hiyyeessa hojiirraa ari'ataa jira jedhee nu as gabaa kana keessatti parpar godhaan ture afarsaan ture. Kunooti Antoonii King Profeesar isaan kunis waan lolaarraa waan hawaasaarra qoratu sooshoolojii zabana dhiyoo immoo Ingiliis keessatti waan waraana irratti jijjiiranii AI automation in war jedhanii the rise of military tech complex jedhan durii
military industry complex ture miti amma immoo military tech complex kana fakkaata qoonnee artificial intelligence lola keessatti maal fakkaata dhugumaan akka sodaatamaa jiru kanatti warri teeknoolojii baranaa jechuudha warri artificial intelligence jedhan kun waraana ofii karoorsanii qindeessanii hooggananii bobba'anii jechuudha lafarraa nu duguuguuf deemamu hin deemanii hammam dhugaadha dubbiin kun isaan bal'isee irraa dubbata waan bareedaadha jedhee yaada. Inni sadaffaan kun immoo isaan kunis piroofeesara computer science and applied mathematics jedhan gara Ameerikaa kana dhaloonni isaanii gara Hangaarii kana ijoollummaan Ingilizii dhufanii achirraa Ameerikaa kana zamana dheeraa jiraatanii kun akka argitanutti the importance of being educable jedhanii the new theory of human uniqueness ilma namaa kana maal adda godhaa ka jedhu ani seettiidha theorii natti hin fakkaatu warri afaan Oromoo irraa ekspertii taate kolfaa jirti yoo nama nasii teessee theorii mala haaraa jechuudha qopheesseedha jedhanii isaan kunis piroofeesara akkan jedhee waan isaan kun egaa jedhan irraa dubbachuun gaarii egaa bara haaraan naatu akkuma beektanu telefoona qabdanus kompiitaras taate aayipaadii sibiila biraa tiivii yeroo yeroodhaan sooftiweerii haaromsuun egaa beekamaadha. Firmweeris itti dabalaati namni waan kana yeroo yeroodhaan haaromsine xiqqaatu manuma ofii isaatii yoo footoodhumatti ka'e siinuu rakkistuudha. Malee sanarra darbee intarneetii seenee qunnamti gochuuf balaa hedduutti isa mudata maaliif addunyaan warri kaan meeshaa isaanii haaromsan sooftiweerii isaanii bayyanachiisan akka isaan ittiin dubbatan faxinummaas ta'e nagaan ni qabu kunaan waliin simatu kanaaf walii bu'uu dhufaa duubatti hafuutu nama rakkisa kanaaf akkuma beekamu apdeet godhannaa isin jedhan kompiitaras telefoonas tiiviis waanuma argitan kana gochuun beekamaadha. Sammuun yoom apdeet goonaa egaa malli garaagaraa jira. Sii keessa tokko waan namni biraa dubbataa jiru wanni xiqqoo hojii kooti jedhee irra bobba'ee qorate bakka garrittis mootummaa ofii sirna ofii sana tindhisuuf waan isaan hojjetaa jiran irraa quba qabaatuun hammeenyaan qabu ka jettuun egaa hammuma argina jechuudha sana keessaa dubbanna. Kanaaf egaa akkuma beektanu anaaf waa dubbisuun jechuun namni waa dubbisee beekaan ta'u namni waa dubbisee fi nama guutuus hin ta'u ammoo xiqqaatu qaawwoo xiqqootiin jechuudha akkatti waa ilaalu addaa tokko dabalatuun dadhabu yookaan ammas gargaaruun ooltu namni waa dubbise nama hin dubbisne irra bakka sanaan adda jiraachuun oolu ka jedhuun waan namni babarreessite kana qara'uun suusii wayii nutti taate anaaf suusiidha haraaraadha ijoollummaan na jalqabde dheengadda xiqqoosii irraa isinii himeera waa'ee inqilfi lamine san dura jalqabaa baayibilii dhumane bakka wayii tokko hireenya ijoollummaadhaan nageessiteeti sana akka badhaasaan naa kennan yoon jedhe akkam baabilii sana fudhadhee galeetan waggaa 4-5 hin caalu siidhaan suusii inni jalqabaa na eegalte jechuudha. Guutuusaa hamma tokko naa galeera ammoo keessaa kan inni jaalladhe mazmura daawit maal jedhaniin መጽሐፈ ምሳሌ fi መጽሐፈ መክብብ fa'a isaan kan መጽሐፈ ምሳሌ keessatti ሰለሞን ምሳሌዎች ከjedhu san akka malee na hawwate sana afaan qaqqaraa New Testament keessaa waan Jesus Christ inni hojjete garii isaa xiqqoo muuvii fa'a nutti fakkaataa ture ijoollee xixiqqoo kanuma kakootii kanaa waliin biyyee daakaa karaarra taphataa oollu kanaan suutuma jedhetanii qissaa Yesus bishaan irra deeme jedhu sanatti himnaane kolfite ijoolleen James Bond munaan jette inni James Bond kan bishaan irra deemu
Egaa fiilmii sin laalla kan biraa kana waa akka qaraanuun goone fiilmii laaluu dhannaa ijoollee turre kana fiilmii garaagaraa laalla. Warri Ameerikaa tokko achi turte waa'ee misees qabdi. Halkan halkan fiilmii nu garsiisti. San keessatti egaa warra aktaroota amma bebbeekamoo ta'an akka amma Joon Ween, akka amma Ringo, akka amma Jamaangoo, akka amma Bert Lancaster, akka amma Henry Fonda, akka Bruce Lee, akka amma Sean Connery. Danuu dhaga isaan. Kana beekna. Marlon Brando. Akkamiin immoo beekumsi keenya jabaate zamana sana bakkan irraa dhufe hin beeku waancoo maastikaa kana chewing-gum warri gurguru suuraa aktaroota achi keessa kaa'ee waliin gurgura nuyi sanaan fa'aa dabalannee qumaara taphataa turre jechuudha. Fiilmii kana gaa waan isiin jettu dhagahuuf waan isiin dubbattu irraa barachuuf jecha waa dubbisuu afaan Ingiliziis tattaaffii gama kootiin godhe hin fagaanne baruma sana naaf fakkaata namni wayii tokko amma kun sababuma ofii qaba keessan seenu kitaaba Zaraa'ee Darras kan jedhu tokko naa kenne irraan qaree akka malee natti tole dubbiin Zaraa'ee Darras suni. Sadas qaqqaree xiqqoo waa wayyaa tokko jechuun danda'a irraa baradhe. Inni sadaffaan egaa Zaraa'ee Darras aansee Inqilfilaminee isiniin jedheera. Arfaffaan sababa suusii waaqaroo kana qaallicha tokko turan Sheek Huseen Abbaa Diggaa Agaloo jedhamu. Ilmi isaanii tokko yeroo yeroodhaan sukkaaraa fi gaazexaa kana fuudhiif deeme jimaa qama'u. Jedheen akka kennee isaan bira nan dhadhaqa. Asrii gahuun dura bishaan salaataaf ta'u biirii wayii qabu biiriidhaan waraabee fi kennee yeroo kaan immoo bishaan dhugaatis jedhanii fagoo mineraal waatar wayii jirti agriikaalcharal kolleej bakka tireen itti godhu isaan kana keessa bakka loon wayii itti godhan xaaliyaaniin ijaartee Ameerikaan baastee beeku bishaan kun mineraal waatar qaba katooraa fi Manqorqoriyaadhaan guuree geessee fi asirraa booda teenye yeroo baay'ee alumatti teenye jaarsa kana waliin dubbisna dura ofii isaatii gaazexaa kana dubbifata afaan Amaaraa achii booda na kenna dubbisi jedha. Nan dubbisa dubbisnee teenyeeti siyaasaa waliin haasofne jechuudha. Angaaffiidha malee waan haasa'u hin qabu. Irraa hin waa dhagahuu jalqabe jechuudha. Amma yeroo na wal arginu waan na gaafatu waan dubbisu jedhu sana jabeeffachuuf jechaanis waa dubbisuu kana itti jajjabaadhe sana keessatti hiistiriis naa himuu jalqabe jaarsi kun jechuudha. Jiruu ofiirraa bara xaaliyaanii waan faamilii isaa plots of land ka qabaataa ture naannoo sana keessatti yeroo yeroodhaan gurguratee mareetii zootaan maalinni gibiriin kamee qayyaashiin maandisii moo qayyaashii jedhanii kana poolitikaas jechuudha waa'ee qaraxa gibiraa kana kompileen inni godhu hamma tokko sammuu keessa na seene moor akkam baradhu na jajjabeessaatti turuma kanaan jirruuga kan biraa kan ta'e Haayile Sillaaseen magaalaa sana dhufa jedhamee akkuma amma kooriidar limaat jedhamu fakkaatu kana karaa makiinaa gubbaa manoota jiran katamaa sana keessa jirtu akka qorqorroon biyya keenyaa gaa mul'atti akkasiin hin mul'anne waatti godhanii alamoo akkatti diban konistiraakshiniidhuma istiraakchira wayis dhadhaaban na fakkaata baankiin sunis gaafas ijaaramte tokko na fakkaata. Egaa sanannaa godhanu laga magaalaa keessa baatu sana cinaatti akka paarkii godhan amma godhaa jiran jechuudha. Bakkuma xiqqoo dhakaadhaan fi ililliidhaan midhaagsaniiti maqaa Haayile Sillaasee barreessan. Isii sana argee jennaanaanis xiqqoo mataan jabaadha. Ilillii sana fakkaatu dhaqeetani seensa karra mana Sheek Huseen Abbaa Diggaa Agaloo isiniin jedhe kanatti. Annis geessee maqaa koo afaan Amaaraatiin ziqqi godheen barreeffadhe jechuudha. Barreeffadhe achii booda sheekni kun na gaafatan maaliifan kana godhee jennaan ittiin hime Abbaabaa Jaanooyi dhufaa jiranii maqaan isaanii achi barreeffameera kan afaanis asi barreeffadhe jennaan jaarsi gad itti taa'ee jechuudha. Abbaabaa Jaanooyi san jedhe kana ziqqi godhee namtittiin sun jenna. Namtitti. Sanni Abbaabaa Jaanooyi Girmaa jennee mana tamaariitti sagal sirbaa oollu kana akkas jedhee xiqqeessee rakkoo maarree godhee Haayile Sillaaseen jennaan ajaa'ibadhee bakka namni kun ajaa'iba ijoollee hiriyoota kiyya dhaqeen hime karaarra oolla.
nuyi fasaree karaarra nu dhabanu gaa ajaa'iba. Ittiin hime jennaan jaarsi kun akkas jedha Haayile Sillaasee jennaan bakka ijoolleen achumaan inni akkuma Bert Laankaastar nu hin beekne gaafas warri eenyuudhuma naatiif Ameerikaan fakkaatee shiftaa ta'ee diddaadhaan lolaa ture akka nu arginetti akka nu gale gaafa sana jechuudha. Teeksaas jenna fiilmii hundaa'u gaafas fiilmiin akka hubannoota keenya Teeksaasitti hojjetama malee Hooliwuduu jiraachuu isaa quba hin qabnu. Western waan jedhamtu akka namni spaageetii western kan jedhu kana hin beeknu maaliif hundinuu nuuf Teeksaas sana keessa waan argineen egaa ijoolleen sun Teeksaasidha namni kun Bert Laankaastar ta'uun oolu jette inni kaan immoo qawwee qaba jette siin kaan imaajineetiif kataate fardaan faa gaafanne inni kaan immoo gaafanne beeljiigiin faa lolaa ture. Ija jettee egaa itti seennee sanuma gubbaatti guyyaa tokko ammas qaallichi tokko konstituensiidhuma Sheek Huseen Baadiyyaa galuu jiraatan kana keessatti na filaa jedhanii of dhiyeessan qaallichi suni waa dubbatan jedhanii alaalalan jechuudha jaarsi natti hima waan kana. Yoon filame uummata konstituensii sana keessa jiraattu sana akkasiin marga ilkaaniin akkasiin doguugdumoo maal gootu jedhanii jennaan paarlaamaan maali? Paarlaamaan waan inni ta'e jechuudha. Namni filamee paarlaamaa sababa inni itti deemu kana gaa natti himan isiniin jechuuf ijoolleen naa turre kana hunda fiilmitti sanas ilaalanii waan isin dubbattu beekuuf tattaaffii gochuun achirraa gaa suusii natti ta'ee hafee jechuufan jedhe beekumsa maarree yookaan immoo biddeena warraa argachuuf osoo hin taane akkuma eenyu amala namatti taate achitti haftee yeroo tokko naa yeroon argamtu waa gara gaggalchuu numa jirti gaafasee ijoollee turre jechuuf hin jedhe hadhagaa jalqabaa fi kitaaba Profeesar Leslie Valiant kanatti gaa The Importance of Being Educable yookaan Educable warri Ameerikaa taatanii sanirraa xixiqqoo hammuman hubadhee isiniin qooddadha. Egaa kitaabni kun fuula 250 fi boqonnaa 13 qabdi. Tiyooriidha jalqabumarraa lafa nuu kaa'a tiyooriidha jedha. Tiyoorii kanas ammallee eenyu teestin goone. Egaa isaan kun jiruu isaanii akkuma jalqaba irratti isin hime computer science and applied mathematics maaltu waa'ee civilization isaa yaachiseedha. Akkamiin ilmi namaa kun qaroome ka jedhu irraa ka'an qaroominaaf sababni guddaan isaa maali? Deebii kanaaf arguu barbaadan egaa waa'ee qaroominaaf sababaalee qaroominaa qormaannee godhamuu erga jalqabee bubbuleera. Isaan kun immoo daawwitii naaduraa warra computer science irratti hirkatanii yookaan of dura qabanii sanaan laalanii waan isaan itti bahan egaa arguuf jiraanna. Jalqaba irratti akka arge yoo isinii mul'ate tattaaffiin godha. Kun akka argitanu suuraa kana irratti waa lama jirti. Gara gajjallaa kana karsarii jira. Ol immoo yoo ilaaltani isiin kun akka waan maxxarabaa zamana duriiti. Warra wayitu naa tolche jedhani sababni isaas warra kitaaba maxxansu kana baase maal inni kan agarsiisu inni gubbaa jiru kun waggaa kuma dheeraa dura jalqaba ilmi namaa kun meeshaan naa tolchatu sibiilarraa jechuudha waan ittiin muratu tolfate achirraa ka'ee as gahe jechuudha. Zabana ammaa kana waan kompiitara fakkaatu dijitaala waan ta'e ittiin gargaaramu karsariin kun mul'atti. Isii kana gaa eessaa kaanee as geenye sana teeknooloojiidhaan ija nama kompiitara qorateen jechuudha. Jalqabas boqonnaa 5 gubbaatti waan kana seenaa duuba deebi'ee lallaalee civilization jechuudha.
akkamiin akka deemaa ture ilmi namaa kun akkamiin guddataa ture waggaa 100 maarree as turre achirraa waggaa 50 maarree kana maaltu jijjiirama fideedha. Sana laala achi immoo boqonnaa 5ffaa keessatti fireemworkii amma dura barreesse ittiin beekamullee probably kan jedhu approximately correct jedha ilmi namaa maashinnis nu egaa waan argine irraa inductively waan xiqqoo laallee muuxannoo irraa kaanee immoo murtii keenya wanni kun akkasi ka jedhu yeroo baay'ee dhibbaa dhibbatti waan argine waan hubanne sana hiikkannee hubatuu dadhabuun jiraachuu mala kaxaan dogoggorrii xixiqqoon irraa mul'atte sanirraa egaa waan mul'atu sana fireemworkii sana irra deebi'ee boqonnaa 5ffaa irratti nuu kaa'a. 6 amma 8 jidduutti waan amma moodeelii isaatiif jechuudha irraa dubbachuuf deemna. Sana immoo xiqqoo babal'isee nu ibsa. Gara baay'ee kana irratti egaa itti deebi'aa waan barnootarra dubbata waan amma artificial educability jedhu egaa kitaabni isaa moodeeliin isaa waan educability sana egaa bareedaa jechuun gaaffiin isaa ilmi namaa dandeettii uumama akkamiiti kan inni akka inni qaroomina argamsiisu ka godhe ka jedhu sana deebii kennuuf tattaaffii godha. Akkuma jedhee muraayaa warra kompiitar saayinsii irratti hirkatee jechuudha. Guddinni kun jalqabarraa kaasee hin turre jedha. Waggaa 100 ilmi namaa wanti inni jijjiirama fide baay'ee xiqqaadha jedha. Asuma kaluu kana keessa lafarraa ka'ee waan gurguddaa waan jijjiirama civilization jedhamu kana argamsiisuu danda'e maaltu waan kana gara baay'ee kana fide takkauma maaltu lafarratti harkisaa ture. Kanneen egaa deebii akka gaariitti nuu kenna. Kanaaf akka isa gargaaru irra deebi'ee warri qormaata garaagaraa godhan akka amma evolutionary theory Charles Darwin sanarraa dubbataa cognitive theory'n waan amma qaroominaaf sababa isaan jedhanii dandeettii ilma namaa kana intelligence maarree jedhanirraa dubbataa. Warri sooshoolojii warri kaanis jechuudha ilmi namaa kun erganni bineensa madaqfachuu jalqabe erganni midhaan kana maarree gochuu jalqabe kan isaan dubbataa turan waan amma intelligent quotient jedhan IQ jettee cabaa fi okkolaan martinuu ittiin dhaadatu sanarraas himeeti kanneen sababa natti hin fakkaatu jedha. Kan ofii kennuuf deema jirri kun dhugaadha ilma namaarraa waa dubbatan garuu qaroomina fiduudhaaf sababa isa hundee miti ka jedhugaa irraa dubbata maaliif baay'ee ammannaa dubbannu zabanammaa an waltajjii kana irratti yeroo baay'eetti deddeebi'ee artificial intelligence dhufee as godhaa jira jennee dubbanna. Warri saayintistii ta'an intelligent life barbaada. Intelligence waan jedhu kun baay'ee itti rakkanna jedha. Intelligent machines amma babal'ataa jiran ilma namaa kana lafarraa fixuu deemin akkuma kitaabni lammaffaan kan Profeesar Anthony King barreesse sunillee nu himuuf deemu. Kanneen irra waan intelligence ta'e naa dubbatamu garuu rakkoon guddaan inni himu hiikaan wal fakkaataa takkalleen hin jiru waan intelligence ta'e mataa isaatu yoo gaggaafattaniin hiikaa 800-900 namuu si himuu tattaaffii godha hin taatu. Warri amma waan amma bineensa jechuudha keessaa ilma namaaf fakkaata jedhanii gaasaan himatan sana qorate jaldeessaa qamalee harraagessaa dandeettii garaagaraa akka isaan qaban meeshaalee akka isaan tolchatan akka ilmaan ofiillee akka isaan waa barsiisanu argineerra jedha bayyanataa dhufe. Warri janatis eenyu jiinii ilma namaa kana keessaa mutation bara kana irratti qoo waan kana ta'e kanaaf jijjiiramni mul'ate jedhanu hin argine jedha. Sababaa gahaa kanaaf anaaf wanti dandeettiin ilmi namaa capabilities inni jedhuun kana qabu civilization enabler jedhaan jedha. Kanaaf civilization enablerin kun yoomirraa jalqabee akkuma isiniin jedhee
ilmi namaa kun akka warri qoratee waggaa 400 maarreerraa kaasee dhakaadhaa maarree tolfatee eeboo fudhatee ibiddallee argatee midhaanillee bilcheeffatee nyaachuu dheedhii. Tuma jedhu ammoo as waggootuma 50 keessa jedha xiqqoo jijjiiramni guddaan mul'achuu jalqabe jedha namni xiqqoo. Eenyudhuma waashaa keessa ciistu sana keessatti illee waa booxxa'uu jalqabde jedhan amma waan sammuu keessa mul'ate gabbaastee afaanillee wayyeeffachuu. Egaa kana keessatti maalinniidha kan isaaf civilization qaroomina akka inni jabaatu ka godhe maalinni isa sanaan inni educability jedha. Educability maalinni dhiiga kan agaa nu ibsuuf tattaaffii godha bal'isee jechuudha. Isaaf educability'n wanti ilmi namaa godhu hundinuu kun information processing akkuma kompiitaraatti yaadanne. Kanaaf inni kun illee moodeelliin kiyya jedha single computational model jedhee lafa nuu kaa'a. Isa kanatu gaa educability'n maalinni maalirra hundaa'a yoo jennee gaafanne inni qabxii 3 jechuudha. Jabeessee nu agarsiisa. Tokkoffaan ilmi namaa muuxannoo ofiirraa barachuu danda'u jedha. Inni lammaffaan tiyoorii isa ta'uu waan biraa namoota kaanirraa barachuu. Namoota kaanirraa naa jennu dhaloota nama hedduu waan hojjete namni tokko barachuu danda'u jedha. Sadaffaan waan lamaan kana waan ofii muuxannoo ofiirraa baratan waan namoota kaanirraa baratan kana waliin qabanii waan haaraa bakka haaraatti yeroo haaraa hojiirra oolchuu danda'uudha jedha. Bakka kana jirti isaaf egaa. Sadeen kana inni akkuma amma warri fiiziksii durii jedhu eenyudhuma seera mekaaniks immoo mooshin sadan sana wal qixxaata jedhee fudhata. Ammamirraa fudhannee dhiisnee egaa hin beeknu. Sadeen kun akka utubaadha jechuudha. Sadeen utubaa kana ammoo hundee waan ta'u waan torba immoo bal'isee irraa dubbata. Muuxannoo fakkeenya irraa barachuu ija kompiitaraatiin ilaala waan kana jabeessa quba qabaadha. Isa kana gamma supervised learning and supervised learning maal isaan jedha ilmi namaallee akkasuma jira fakkeenya agarsiisanii irraa barata. Waan barate kana immoo walitti qabee jechuudha. Generalize gochuu bakka kana akka silansiin jedha paak eenyuun framework inni jedhu probably approximately correct jedhu sana xiqqoo bal'isa. Ilmi namaa meemoorii guddaa qabaachuun jechuun buqqeen akkas dalga yaa'u siisoo hin taane waa yaadachuuf jechuudha. Bineensa kaaniin kan ilma namaa dhiyaatu maamaaliyans illee warra ta'e ilaalee isaanirraa guddaa ta'uu isaa himagaa kompiitarri immoo ammasii walitti baadhachuu dandeessu argineerra. Kan biraan chaining jedha. Ilmi namaa immoo muuxannoo ofiirraa muuxannoo namaarraa waan barate kana waan adda addaa barate kana wali hidhee jechuudha. Walitti hidhee maanaa kennee fi itti yaadee hojiirra oolchuu danda'u chaining. Kanallee fakkeenyaaf namichi warra eenyu Yukireeniyaa kana immoo eessa Raashaa taate Ivan Pavlov eksperimentii inni hojjete jechuudha. Saree kana waatti daddarbaa siidhaa gororoftuu achiis akka leeqilii godhaa siidhaa gororoftuu booda immoo suuraa wayii agarsiisee kanneen egaa hima sareenuu waan kana walitti hiite jechuudha. Eksperiensii 2-3 bifa garaagaraa qabu. Dubbiin waanuma nyaannu dhufaa jiraa akka jedhu egaa opiidiyoo dhuma jechuudha. Kan mind's eye jedha shanaffaan inni kunis akkuma siin jedha akkuma mannaa agarsiisa wayii waltajjii gubbaatti waan jiru waan garaagaraa jiru sana isaan jidduu hariiroo jiru walitti qabanii hubachuu danda'u. Symbolic names amala ilmi namaa kun egaa afaan irraa kaasii jechoota maarree malaan waa barata. Jechi sanaa fi maqaan waa itti moggaasnu kunii fi wanti itti moggaafame sun hariiroon jiru numatuu dandeetti ilma namaatti kaan teaching jedha. Barsiisuu kana egaa jabaan barsiisuu kanas ulaagaatti godha. Egaa kana wanti qaroominaa fi sababa guddaa ta'e ilmi namaa tokko jechuudha waan ofii
hojjetee qoratee bira ga'uu hin dandeenye garuu dhaloonni hedduun jechuudha. Bara ganna dheeraa durallee waan hojjetame waan irra dhaqqabame walitti kuusamee beekumsa kuusamee as ga'e kana barachuu danda'uun jechuudha. Waa uumuurraa waa kalaquurraa tiyoorii tolchuurraa wanti guddaa warra baratuu danda'e sanatu akka qaroominne babal'atu godhanii jedha. Itoo baratuun dandeettiin sun hin jiraanne abbaan feete waa kalaqtus tolchitus irraanfatamee hafaa qaroominaaf sababa ta'uu hin danda'u jedha. Quba qabaadhaa akka inni itti ilaalu ija warraa amma maashin learning warri kompiitaraatti ilaalu waan baay'ee kanaan wal fakkeessa waan baay'ee kanatti hirkisee illee nu agarsiisuuf tattaaffii godha. Egaa anaaf inni kun baay'ee waan ajaa'ibaati jechuuf hin jedhee akkamiin waan kana arguu danda'e. Akkamiin inni illee walitti hidhe jechuudha waan kompiitaraan amma isaan ittiin hojjetan jechuudha. Kanaafillee duubaddee hiistirii warra amma kompiitar saayinsii irraa jabeessee ilaala qaallicha Alan Turing jedhamu sana waan inni hojjetee waan inni barreesse keessaa jalqaba irratti waan inni jedhe fakkeenya godhatee irraa ka'a. Digital kompiitar waan ilmi namaa hojjechuu gochuu dandeessu mara'u hojjechuu danda'a kan inni jedhe sana bal'isee jechuudha. Irra deebi'ee mul'ata. Barruulee inni babarreesse waan isaan maqaa dhahaman akka ammaa imitation game sanarraa xiqqoo ammas irra deebi'ee nu agarsiisuu danda'a. Nu agarsiisuuf tattaaffii godha. Waan Herbert Simon amma dura 1950moota keessa raage jechuudha. Raagee sadeen sana immoo arfan tokko isaan kanarraallee bal'isee egaa waan baay'ee dhagaa. Gara maayii irratti egaa artificial intelligence kan amma jedhamu sana artificial educability akka inni jedhame waamamu heera maaliif jennaan intelligence inni jedhamu sun hiikaa wal fakkaataa waan hin jirreef ulaagaa lafa kaa'e utubaa sadan inni lafa kaa'e warra hundee ta'an jedhee torban inni bal'isee himu kanarratti hundaa'uudhaan wanti nu jechuu dandeenyu artificial educability dha. Yoo bifa kanaan laalle intelligent san keessaa baasne walii galuu dandeenya waan maashinni hojjetaa jirtullee hin hubanna hir'ina isiin qabaatuu dandeessullee jechuudha. Arguu dandeenya jedha maaliif jennaan kuma jennamma ulaagaalee sadan gurguddaa keessanii lammaffaan tiyoorii isa ta'u maarree namarraa barachuu danda'u jedha. Amma namarraa barachuu jennu amantii ta'uu danda'a, sheekoo ta'uu danda'a, konspiraasii tiyoorii ta'uu danda'a. Kana hunda namarraa ilmi namaa barata jedha. Garuu rakkoon inni qabu takkittiin waan namarraa baratu kana hundaa'u tokko takkan irra deebi'ee laalee dhugaa ta'uu isii mirkaneeffachuuf dandeettiis yeroo isin qabu. Kanaaf sanaa waliin ashar baashar illee ofitti dabaluun hin danda'a. Maashinni amma singulaaritii jedhanii sodaatan sun maashinni nama balleessuu danda'a ka jedhu sun kanarraa ka'uu danda'a ka jedhu qaba. Waan barnootaas diskas godha barnoonni maaliif barbaachise bifa garaagaraatiin dubbii barnootaa sana jechuudha. Dhugumaan barnoonni hiistirii barnootaallee keessaa dubbiin isaa baay'een isaa warruma Eurocentrik warruma Awurooppaa fakkaatu warra Ameerikaa irratti hundaa'eet kan barreessu uummata kaanirraa civilization kaanirraa hin tuqu. Educability naanni jedhu qaroominaan naa jedhu takkitti qaama hawaasa waan bal'aa keessaa siidhuma takkittii kana moggaatti irraa laalaa jira malee bal'ina hawaasa guutuuf tiyoorii nuu kennaan jiru kanallee irra deddeebi'ee nu dinnina akka quba qabaannu. Kanaaf nu agarsiisa jechuuf hin jedhe barnoonni maalisiin universal education amma Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti akkamiin akka inni jalqabame rakkoonni qabaataa jiru. Yeroo baay'ee akka inni itti lallaalamu jechuudha barnoonni kun gahaa akka hin taane hir'ina argese tuttuqaa. Egaa walumaa galattuu gabaabsee inni jedhu maashinni ilmi namaa waanuma fedhatti kennitu sharrii dalaguun siin oolu garuu maashinni lafarraa nu balleessaa ka jedhu kun ammallee jechuudha eenyuun jedhu baay'ee hin afarsu.
Piroopagaandaa fi maarree adda baasuu dadhabuun keenya akka jedhu kanarraa dhufa. Akkuma amma dura teknoolojii garaa garaatiin ilmi namaa ol fixxe etikaal eenyuun si yoon jiran ol fixuun sababa maashina sanaa osoo hin taane sababa ilma namaati. Kana gaa akka gaarii bal'isee nuyi akkasiin jalaan bushoofne mataan tuqee warri sababaa garas sooshoolojii taate warri kompiitar saayinsii already numa dubbisa jedhee namana nuyi warri jaahila taane waan beekne warri educator taatan illee warri waan biraa irratti bobba'e waan hedduu akka qalbeeffannu nu godha jedhee yaada. Kanaaf dubbisaa kitaabni kun bareedaadha. Kunuunsa kana xiqqoo 2024 ammoo torma waggaa 2 deemaa jira. Haa ta'u immoo ammallee dubbiinsaa firiidha, waan jajjabaadha, waan qormaata irratti hundaa'e. Kana egaa dubbisaan jedha. Sagantaa taanu immoo kunooti kan Antoonii King kana dhugumaan AI amma dheengadda lolaa isiidhuma kaleessa dhaqanii weeraran sana keessatti I think cyber illee waa lolaniiru na fakkaata. Eenyus itti dhadhaamsanii dukkaneessanii teknoolojii cyberidhaan. Sanallee akkamiin amma teknoolojiin zabanaa kun lola keessatti jechuudha. Qooda fudhataa akka turan biyyuma Afgaanistaan keessatti illee warra amma ISIS Siiriyaa fi Maarree keessatti wanta ta'aa ture illee bal'inaan himaa. Isirraa egaa sagantaa taanuun yoo oollee bulle hamma nuu galteerraa dubbadda. Kanaaf egaa sagantaa saadhaa kanatu xumureen dura sheekoo tokko yoo isiniin qooddadhe akkam jettu sabbartanii dhagahuu dandeessu jedheen abdadha. Innis egaa waa'ee Qaallicha Nasruddiin jedhaman kan amma duras isinii himeera. Hadhas tokkoon isinii dabalaka. Isaan kun ganda wayii keessatti namni waa barreessuuf katabuu akka gaariitti danda'u jiru akkuma kooti waanuma xiqqoo tokko beeku. Kanaaf kan rakkate tokko isaanuma waameetii xalayaa obboleessa kootiin naa barreessi jedheeni dhaamsa isaanii barreessee fi Nasruddiin kun galee booda qalbii isaa nyaate maaluma waan an irraanfadhe jira xalayaa sana kanaan himanne kana meerra deebi'ee naaf dubbisu jedhanii waammatani. Dhaqee egaa mee xalayaa kana qalbiin koo waan an irraanfadhe yoo jiraadhe arguun barbaada waan barreessite kana meerra deebi'ee naa dubbisi jedhaniin. Nasruddiin egaa jalqabee siidhuma jalqabaa irratti obboleessa kiyya kabajamaa jaallatamaa kan jettu sana himee achi booda waan barreessi jechuun yaadachuu dadhabe jechuudha. Maal jetti isiin kun hojii jetti moo jaalala jetti moo onnee jetti naaf hin galle jedhe. Duuba maal wayya jedhan yoo akkas ta'e xalayaa kana yoo ati dubbisuu hin dandeenye akkamiin maaltu barreeffame jennee erguuf deemna jennaan Nasruddiin colleedha. An dirqamni koo barreessuudha malee dubbisuu miti jedhee jennaan isaanis ilaalanii dhugaa jette jedhan. Silaa'oo xalayaan kun siif hin barreeffamne atu dubbisuuf rakkachuun sirri hin jiru jedhama. Egaa anis hammuma ofii naa galte siin ergeera.